ilmaan gootota jirtu, ilmaan jeneraal Waaqoo guutuu jirtu, Meedhagaan jiru jirtu, ilmaan Koloneel Aliyyi Jirri jirtu, ilmaan Ajaadan Saaddoo jirtu, Ka'adam Juloo jirtu. Bakka jiraattan gootota keenya takkaa isiniin saalfannee hin beeknu. Hayyummaa fi gootummaan akka tokkotti nama kana fakkaatti. Gootummaa jechuun hiikaa bal'aa kan qabu ta'us akka waliigalaatti ogummaa fi iddoo itti gaafatamummaa qabanitti sodaa fi loogiin maletti gahee qaban sadarkaa ol aanaa taheen bahachuu jennee hiikuu dandeenya. Namni jireenya hawaasummaa dinagdee fi siyaasa keessatti bu'aa hawaasa bal'aatiif jecha sodaa tokko malee shoora itti kennamis tahee haala tasa isa qunname tokko sadarkaa ol aanaan bahatee goota jedhama. Zamana sooshaal miidiyaa kana garuu namuutuu goota yookaan jagna jedhamee waamamaa jira. Kan guyyaa tokko qawwee qabatee suuraa ka'ee miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansee fi kan diina falmachuudhaaf daggalaa fi gammoojjii keessatti aarsaa lubbuu kafalus walqixa goota jedhamaa jira. Inumaahuu yeroo hedduu kan goota jedhamaa jiru nama dhugaan ummataa haa dhagayamuuf lubbuu isaa takkittii irratti murteessee shira yookaan akka mootummaan abbaa irree yookaan gareewwan humna guddaa qaban dalagaa jiran ragaa qabatamaatiin saaxilu osoo hin taane namticha miidiyaa hawaasummaa irratti laayif bahee kabajaa fi maqaa nama dhuunfaa yookaan maqaa garee tokkoo balleessuudhaaf kijibaan lallabutu leellifamee halkan tokkoon goota tahee bula. Dhimma kana kan kaasneef waa malee miti. Ummanni Oromoo akka carraa tahee zamana hunda keessatti ogummaa fi iddoo kam keessattuu goota dhabee hin beeku. Haa ta'utii gootota isaa kanneen hubatee kaayyoo isaaniitti cichee isaan hordofuu fi hamilee barbaachisaa ta'e kennee fi akka daran cimanii saba isaanii tajaajilan gochuu irratti garuu hanqina guddaa qaba. Namoota akka kanaa yeroo ammaa garee fi dhuunfaa isaaniitiin haala ajaa'ibsiisaa taheen hojiiwwan gurguddoo dalagaa jiran jidduu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa, Ustaaz Jamaal Aliyyii fi Ustaaz Sufiyaan Usmaan adda dureedha. Gareen kun hojiiwwan hawaasummaa, miidiyaa, misoomaa fi barnoota hawaasaa hedduu irratti hojiin dalagaa jiran namoota biratti kan beekamu ta'us akkuma sila jenne hawaasa biratti deeggarsaa fi hamilee gahaan kennamaa fi jiraachuun nama shakkisiisa. Har'aaf hojiilee garee kanaas irratti ibsuudhaaf miti. Haa ta'utii garuu gootota armaan olitti maqaan jaraa dhayame jidduu haasawa hayyuu fi gootichi Ustaaz Sufiyaan dhimma majliisa muslimootaa ilaalchisee sodaa tokkoon alaa bakka muummee ministeeraa fi aangawoonni mootummaa baay'een turanitti haasawa cimaa torbee dabre dubbatee isinii qabannee jirraa. Hanga xumuraatti waliin tura. Chaanaalii yuutuubii Waabee Miidiyaa sabskiraayib, laayik, sheer gochuus hin dagatinaa. Kabajamoo muummicha ministeeraa jechuun jalqabe Ustaaz Sufiyaan Usmaan. Kabajamoo muummicha ministeeraa dura dursoo muslimni biyya kanaa Islaama Itiyoophiyaa keessa jiru jedhamu irraa bahee musliimoota Itiyoophiyaa akka jedhamuuf beekamtiin paarlaamaan kennamee fi labsii baheef shoora guddaa waan taphattaniif isin galatoomfanna. Muslimni biyya kanaa baankii dhalarraa bilisaa dhoorgamuun dinagdee biyya kanaatiin ala akka bahu taasifamee ture. Baankii Islaamaa nu hayyamuu keessaniifis galatoomaa. Lafa masjiidaan Najaashii sadarkaa biyyaa eeggatee akka ijaaramuuf nuuf kennitanii jirtan kanaafis galatoomaa. Haa ta'u malee rakkooleen garagaraa ammas furmaata dhabanii ummatni muslimaa dararamaa jiraachuu beekuu qabdu. Fakkeenyaaf tokko ani kanan muudame xalayaa muftiin naaf kennaniini yemmuu na muudan immoo baatii 6 qofaaf waadaa seenanii turan. Haa ta'u malee boodarra namni baatii 6 siin jedhe hin jiru kannaan jedhanii hojiis akka hin hojjenne kan dhoorge muftiidhuma kana. Wal hamachuun bu'aa waan hin qabneef iddoodhuma muftii fi isin hundi jirtanitti kana dubbachuu filadhe. 2. Muftiin pirezidaantii majlisaati abbaa muslima hundaa ta'anii muudamanii turan. Amma immoo abbaa garee tokkoo ta'anii jiru. Kanaaf ragaa dhoksaa hin qabne kan sooshaal miidiyaa irra naanna'u ilaaluu dandeeytu. 3. Muftii ni kabajna. Umriin nama guddaadha. Haa ta'u malee yeroo ammaa garee suufiyyaa warri taatan ka'aa hidhadhaa, dammaqaa jabaadhaa, lubbuu godhadhaa jedhanii garee tokkoof lallabaa ofiifis namatti dhaadachaa oolu. 4. Miidiyaa gibira mootummaaf kaffalu kan beekamtii mootummaa qabu miidiyaa seera qabeessa irratti bahanii anduraanuu abbaa Tsahayyeetti himeen ture. Jara kana bancicuu qicaachawu qacalitti hiddatti balleessi ittiin jennaan dide booddee mataa isaa yaabbannaan dammaqe jedhan. 5. Miidiyaa hawaasaa irratti nin dhoosa jedhanii dhaaddatan. 6. Dhiyeenya kana kabajamoo muummicha ministeeraa duratti taayitaa gad hin lakkisuu dhiigatu dhangala'a malee jedhee ture.
kunoo majliisa Finfinnee irratti wanti raawwatame ragaadha. Kabajamuu muummicha ministeeraa seeraa fi heerri biyyattii tanaa yoom kabajamuuf laata? 7 baala gizee baala taraa nuun jedhu nuti gizee fi taraa jarri jedhaniin sukkannoofnee galuuf osoo hin taane kaayyoof dhufnee achi jirra. Kanaaf iddoon itti gadi lakkisnee fi deemnu hin jiru, achuma waliin turraa beekaa. 8 yeroo baay'ee taayitaa fi maallaqa barbaaddu nuun jedhu ani gaafa dhufirraa jalqabee mindaas ta'ee oolmaa qarshii tokko majlisarraa fudhadhee yookaan mallatteessee hin beeku. Jara moonutu maallaqa afaangoof bololaa. Kanaafuu seerri haa kabajamu, nagaan haa bu'u. Ministeera nageenyaatti yeroo adde Mufariyaat jirtus deddeebi'aa turre, ammas hedduu deddeebi'aa jirra. Seerri haa kabajamu. 9 Ustaaz Abubakar Ahmad gaafa sirni wayyaanee kufe san osoo nama tokkoon hin mari'atin jara kanaa miti jara nu hiisisee nu rukuchiiseefuu dhiifama goonee jirra jedhee dubbate. Gochi isaa sirrii hin turre, seeratti warra dhihaachuu qaban nurratti deebise. Sagalee amiiraati jennee cal'isne. Ammas taanaan bara 2004 irraa hanga bara 2014 waa'ee majlisaa qofa dubbataa itti fufuun sirrii waan hin taaneef ammas irra deebiin sagalee hawaasa muslimaa dhagahamee seerri haa kabajamu. Galatooma. Kabajamtoota hordoftoota Waabii Miidiyaa, haasofni hayyuu fi gooticha dhugaa Ustaan Sufiyaan Usmaan kan armaan olii kana fakkaata. Goota guddaa jechuun kanuma diina ummataa fi biyyarraa qolate, gootni goota caale ammoo kan hoogganaa biyyaafoo dhaabbatee dhugaa ummataa sodaa malee itti hime. Kanaaf Ustaan Sufiyaan hayyummaa fi gootummaan iddoo fi haala ajaa'ibaatiin dhugaa hawaasa muslimaa ibse. Hayyummaa fi gootummaan bikka tokkotti bara durii Haaji Adam Saaddoo kan fakkaatu yoo ta'u, bara ammaa ammoo Ustaaz Sufiyaan Usmaan fakkaatee dhufe. Egaan dhaamsa cimaa kan akka nama hunda bira gahuuf chaanaalii Waabii Miidiyaa subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti nagaa irra nuuf tura.